Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya irraan tanagaa keessummoota lama sarara bilbilaa irratti qabnaa wallistoota beekamoodha. Dura irratti egaa wallisaa beekamaa Qamar Yusuf sarara bilbilaa irratti argama. Hello Qamar. Hello. 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 Egaa Qamar gaafii fi deebii kanaan hojii godhuuf guddaa si galateeffannaa. Mee Qamar Yusuf eessatti dhalate? Egaa Dadaritti dhalatte eessatti guddatte? Mee Qamar gaafii takkaan si gaafadha. Gaafa dura Saaliyaa Saamiitiin wal barte akkamitti si boojite? Bareedina isiitti raawwame maal dinqisiifatte? Kan biraatoo? Gaafa jaalalti dura si qabde akkam si goote? Mee hamileen teessi cabuu kee isheedhaaf akkamitti ibsite? Haa gamee wajjin jireenya keessan kan duraanii akkamitti nuuf ibsitame? Saaliyaa haa ta'u akkam jetta? Duba san booda maal ta'umame? Mee Qamarratti nuuf ibsi. Nama gaddisiisa. Garuu maaltu isin jidduu seene? Manguddummaa fixachuuf hin yaalle? Mee yoon innan walitti isin araarse hoo? Tole gaa Qamar Yusuf bilbila irratti nuuf turi. Mee takka gara Saaliyaa Saamiitiin bilbilaa. Hello Saaliyaa. Hello. Saaliyaadha? Ana. Mee Saaliyaa Saamii abbaa mana keetii kan duraanii Qamar Yusufiin maaliif adda baatan? Addaan bahuu keessaniif abbaan badii eenyu jettaati? Garuu namoonni baay'een Saaliyaatu balleessee jaanii bara. Egaa Qamar Yusuf mee gara kee deebinaa Saaliyaan dhiifama si gaafatte haa ta'u maal jetta? Saaliyaa mee araaramuu keessaniif maaltu si dhaga'ame? Duma walitti maramtanii? Qamar ati akkam jetta? Hello Qamar meeti walii galatti amma maal jettaan Saaliyaadhaan? Ifattoota keenya gaafii fi deebisaan Qamar Yusufii fi Saaliyaa Saamiitii wajjin goone kana fakkaata.